Lash Gabra Mikael Damee Basaasa Itoophiyaa bakka Geetaachoo Asaffaa Duraanii kan hojjetu akkasumas Araarsoo Mardaasaa Komishinii Poolisii Oromiyaa akkasumas Indaashaw Xaasoo Poolisii Federaalaa kan ta'anii shira guddaa Oromoo irratti qindeessaa jiru guyyaa 3 guyyaa arfan kana eegaa Caaluun du'e asi shira guddaa waajjira OPDO duraanii isa Shiroo Meedaatti argamu keessatti shira guddaa dokumentari ajaa'ibaa hojjechaa jiru. Dokumentari isaan hojjechaa turaniif hojjechaa jiran keessaati namoota Hacaaluu ajjeesan qabneerra jedhanii namoota 5 leenjisanii dhiira 4 fi dubartii tokko leenjisanii akka isaan gadi baasuuf jedhanii kaleessa malee dheengaddadha kan odeeffannoon kun nu qaqqabee wantoonni baay'een nutti baay'achuurraan kan kee xiqqoo harka keessa nu jalaati ture kan waan kana qindeessaa jiru tokkoffaa irratti Dammallaash jedhamu yookaan immoo Damballaash kan jedhamu gurbaan bootti dhalatee Tigiricha sana kan bakka Geetaachoo Asaffaa bu'e sana dhimma damee basaasa Itoophiyaa ta'e kan amma hojjetu kanatu namoota sana qindeessaa ture jechaadha. Namoonni qindaa'aa turan sun namoota 5 dhiira 4 fi dubartii tokkodha jechaadha. Namni lammaffaan Araarsoo Mardaasaati. Araarsoo Mardaasaa Komishinii Poolisii Oromiyaati. Namni sadaffaan Indaashaw Xaasoo nama jedhamuudhaan kun immoo Komishinii Poolisii Federaalaa fi akkasumas immoo kaabinee biltsiginnaa kan masaraa mootummaa keessa Dr. Abiy Ahmad wajjin nama ooludha jechaadha. So jarreen kana sadan warri leenjii kennan jechaadha warra sana shananii fi namoonni 5 suni kan warra arra gadi ba'anii dhimma Hacaaluu Hundeessaa irratti nutu ajjeese jechaa turanii fi warra ajjeesan qabamaniiru warra jedhamaa turanidha. Namoonni kun guyyoota muraasa keessatti hundi isaanii gadi ba'anii kan nu ergee TPLF fi mootummaa Ijiptii fi shaneedha jedhanii ragaa boo'ichaadha. Akka isaan kana gadi ba'anii ragaa ba'an immoo arra boo'icha bo'aa ture sana keessatti ija kireemii dibatee kan haara nama himimmaanisu dibatee kan eenyu namtichi gabbataan kun namtichi mataa coomaa sun bo'aa ture Shimallis Abdiisaa yeroo bo'aa ture sanatti warri baandaan jechaa ture warri shaneen jechaa ture warri TPLF jechaa ture Juwaari wajjin wal qabsiisuu yaadaniiru wanta kana. Juwaari wajjin duwwaa miti. Baqqalaa wajjin wal qabsiisuu yaadaniiru. Juwaari wajjin fanjii qabne jedhan yoo argitaniittu ta'e jechaadha. Baqqalaanis harka keessaa qabe jedhan deebisanii waan kana sodaatanii teellaatti xiqqoo qabbaneessaa dhufanii jechaadha. Kanaaf shirri qindaa'e kun hundumtuu waajjira OPDO duraanii isa Shiroo Meedaa jiru keessattidha kan leenjiin kennamaa ture kan leenjifamaa turanii kan mari'achaa turanii kana qindeessaniitu itti jiru kanaan gadi ba'u OBN dokumentari isaa hojjetee guyyaa 2-3 keessatti gadi nu baasa teenya argina jechaadha. Oromoon maal gochuu qaba? Afaan faajii amma neetworkii balleessaniiru namni addunyaarra jiru waa'een Oromiyaa keessatti ta'aa jiru kana baay'ee quban qabu nama muraasadha kan quba qabu neetworkii yeroo tokko bilbilli waamee achumaan bada yookaan yeroo tokko waamee sagalee namaa sana deebisee nama dhageessisa. Kanaaf hundi keenya iyyuu odeeffannoo gahaa hin qabnu. Tarii daqiiqaa 2 hojjeta sana booddee hin jiru. Sana iyyuu abbaa carraa itti fayyadamechaadha. Carraa argattanii yeroo nama quunnamtan ergaan isin jedhamu barbaadu. Bakka nama quunnamtan hundumaatti qeerroon naannoo sa'a to'atu. Qeerroon naannoo sa'a to'atu. Fakkeenyaaf konkolaataan waraana fe'ee gara Booranaa darbu yoo ijoolleen Adaamaa dabarsuu didde yoo ijoolleen karaatti daandii itti cuftee hin darbitan ittiin jette hundumtuu kan qawwee kan eeboo mana keessaa qabu eeboo itti darbatee kan qawwee mana keessaa qabu qawwee itti dhukaasee kan shugguxii mana keessaa qabu gabbee itti dhukaasee Oromoon qabsoon Oromoo du'uurraa gara ajjeesuutti darbuu qaba. Qabsoon Oromoo du'uurraa gara ajjeesuutti darbuu qaba. Boo'uurraa gara boosisuutti darbuu qaba. Garbummaarraa gara bilisummaatti darbuu qaba qabsoon Oromoo. Kanaaf wanti kun ta'uu qaba. Kun hin ta'u taanaan jarri kun ammallee nu kuffisanii akka nuti ol hin kaanetti hayyoota keenya nu harkatti fixuudhaaf deemu. Adaraa baluun mana hidhaatii nu baasi jennee isaan hin kadhannu. Hin kadhannu kadhachuus hin qabnu waan kadhatamuu qabus miti. Hacaaluu ajjeestan jennee itti jinee jennaan toppikiin kun kan biraadha. Yeroo kan biraan viidiyoo kan biraadhaan isin qabadhee isinii dhufa waan hin ammas niin jedhe kana
eeggadhaa, itti duulaa, barreessaa, walii dabarsaa. Utuu isaan dookumantarii kana gadi hin baasin harkatti rukutuu fi harkatti fashaleessuu qabna jechaadha. Kan waan kana gochaa jiru hoogganummaadhaan Damballaash. Damballaash Gabra Mikaa'el kan waan kana hojjechaa jiru gurbaa Ambootti dhalate gurbaa amma bakka Geetaachoo Asaffaa hojjetu kanadha. Dameetika Itoophiyaa ta'ee namticha hojjechaa jiru namticha mataa coomaa namicha gabbataa sana Tigiricha Ambootti dhalatee guddate sana kan kana gochaa jiru walii dabarsaa kanuma.